مسنود. توتا في ديجر توتا channel مسنود. سبسكرايب شير لايك هندركنا إيجا مال كان قف مرة channel مسنود كان خير رافي كره سبقم كان كدين جري هره إتيادا حالمين مديرية حالمين، وأنا إعلامي وناشط حقوقي، ونحن هنا نتضامن مع أخوتنا الأعزاء نساء وشباب وشيوخ من أرمو، وهم أشق علينا ولما تعرضوا له من يعني ممارسات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان. ونحن هنا نقف معهم في العاصمة الجنوبية عدن في خور مكسر، ساحة العروض، ساحة الحرية، نطالب المجتمع الدولي ونطالب منظمات المجتمع الدولي إلى الوقوف والتضامن مع هذه المجموعة الكبيرة الذين يعني تعرضوا للأذى وتعرضوا للمضايقات وربما تعرضوا للقتل. ونطالب منظمات الشؤون القانونية، نطالب يعني المهتمين في حقوق الإنسان إلى التحقيق في الحادثة التي حصلت في صنعاء، و يعني رفع المظالم على مولى المجموعة من الأرمو الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في الأرواح، أيضا إلى أتعاب نفسية، لحقت أتعاب نفسية في الأسر، في العائلات، في القبيلة، إلى ذلك. مرة أخرى نؤكد تضامننا نحن كناشطين في حقوق الإنسان، نتضامن مع أخواننا الأرمو في حقوقهم المشروعة والقانونية، ونطالب المجتمع الدولي إلى إنصافهم وإعطائهم حقوقهم يعني شرعا وقانونا. شكرا. haalli jiru kana fakkaata bakattoonni hawaasa Oromoo magaalaa sanaadha. Magaalaa Adan jechuudha warri sanaarraa buqqee haalli jiru kana fakkaata. Akkasuma gartee namoota gartee Islaamii dhamanillee ni wallaanna. Akkasuma jaanii waraqaa barruu gartee iyyata keenyallee nurraa qeebalan deebisaa eegaa jirra. Kanaaf gartee gareen dippiloomaasii warreen ala jirtan akka irratti nu hojjettan waan jiru jala jalaan isinii gabaasa yaana eegaa gaman feesbuukiitti kan hundaanu gartee nu hordofaadha. Akkas jaallan keenya. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanu salaamanni oolne irraa buqqee lafa jirtantti isin haa ga'u. Maaltu jira waan ta'u wanni haareenyi gartee maaltu jira bakattoonni hawaasa Oromoodhaa biyya magaalaa sanaa waajjira dura gartee buqqaafamanii gartee naannoo daangaa irratti darbaman warra yeroo ammaan tanaa gartee magaalaa Adan jiran waajjira UNHCR dura gartee haalli jiru maal fakkaata meegaa durataa irraa maaltu jira halee gartee barruu gartee yookaan waraqaa iyyata barreeffanne suniif gartee waraqaa barreeffanne sanarra gartee olnee nurraa qeebalanii meegaa inninis maal dabarsan dhaamsa waan jedhume asumarraa isin dhageenya durataan keenyame maqaa isaatiin haa eegalu. Ani Caalaa Dajanee Qana'aan jedhama, dhaloota Shawaa Lixaati. Bakattoota Yaman sanaarraa gara Adanitti godaanse keessaa isa tokko. Har'a galata Waaqaa guyyaa 3 bakka kana teenyee namni nu dubbisan jiru, Fannoon Diimaallee nu dubbisne, UNHCR illee nu dubbisne. Har'a immoo galata Waaqaa xiqqoo ishii simannoo xiqqoo waraqaalee nurraa fudhachuudhaaf eeyyamanii waraqaa nurraa fudhatanii namoota dhukkubsatanii fi namoota waan adda addaatiin uleedhaan dhadhaaman kanallee isinii yaalchifne jedhanii wantoota kana naa gabasanii jiru. Horaa bulaa galatooma. Yallaa galatooma gaa ammoo kalaafummaata waliin irra geenya
ijoollee gartee dhoomtee miidhamtellee gartee ni wallaana jedhanii amma dura mana yaalaan geessine maqaa isaanii barreessaa jira sanis waan irra geenye yaala isaan harkatan kanaas gartee gaa isin beeksifna garuu deeggarsi nuuf godhame kana ala hin jiru jechuudha amma dura waraqaan nurraa fudhatame deebisaa siidhaatis eegaa jira akkasii wal quba qabaanna haalli jiru gaa kun hawaasni keenya sadarkaa kanarra jira jechuudha inshaallah mee furmaata gaa keenya waliin eegna waan gartee isin gabaafna waan jiru hunda gartee haala kanaan isin garsiifna. Ega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo keessanii warreen margaggeettan haalli baqattoota gartee magaalaa Adan warra gartee waajjira isaa magaalaa sanaa irraa buqqee haala sanaan argama. Har'a namoonni gartee muuzamoonni tokko dhufanii gartee gaafasoo godhan loon adda addaa qabanii jara kanaas maqaa isaanii gartee isin dhiyeessina viidiyoolee gabaabaa kan gartee haaseessinee ni jira sunillee gartee arabiffaadhaan isin dhiyeessina akkasumatti gartee turjumaana godhanii isin dhiyeessina jechuudha haalli jiru kana fakkaata gartee jaallan keenya obboleeyyan keenya adoogantanii gartee isin gartee akka irratti hojjetan isin dhiyeessina jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoodha hundi keessanuu gartee salaamanni onnee irraa buqqee hunda ilmaan sabaa hunda ilmaan Oromoodha hawaasa addunyaarra jirtan marti gartee salaamanni onnee irraa buqqee isin bira haa ga'uun isin jaa. Maal gaa jennu dhugaadha. Horeen as jirtu sun ijaaramtee jirti. Horee ijaaramnee jirra. Qaama ibdan dehee akkasuma horee qunnamtii ni qabna. Karaa miidiyaatiin gartee tan qunnamtuus ni qabna. Gama gartee gama miidiyaadhaa gabaasuu keessatti nutis gartee gabaasaa jirra. Nuyi jechuun jirra hoggansa gahaadha qabna. Wanni nurraa irratu hin jirtu kanaaf gama miidiyaatiinis irratti hojjenna. Gama gargaarsaatiinis qaama dhimmi ilaallatu gama gartee iyyannootiinis barruutiinis hayyoonni keenya nu cinaa jiranii san hundaa'uu hojjechuudhaaf qophiidha. Har'a rakkoo keessa jirra. Rakkoo kana tokkummaadhaan harka wal qabannee keessaa baana. Kanaaf jaallan keenya qaamni biraa kagartee gama garagaraatiin nu qunnaman gama garagaraatiin miidiyaalee adda addaa qunnamanii gabaasa guyyaa har'aa dhiyaatee wajjin gartee gabaafamaa jiru. Gabaasa qindaawaa fi sirraawaa fi gartee akkasuma gabaasa quubsaa odoon taane kunoo nuti ni jirra qaamni nu gargaaree tokkolleen hin jiru dhugaa itti liqeeffannee gartee waan qishaa qabnu gartee baafannee gargaaree dhufne alhamdulillaahi fayya qabna namoota keenya ka'uleedhaan miidhaminillee ni wallaannanna jirra lubbuun jirra jechuufi isin jaa viidiyoolee kana sheer godhaadha gama miidiyaatiin gama gartee beektootaatiin nuuf gahaadha kuni dirqama oromummaati jaallan keenya wal cinaa dhaabbannu hawaasa keenya addunyaarra jiran maraan gahaadha qaamni kana ala maqaa hawaasa keenya miidhameetiin maqaa hawaasa keenya gartee ifiifuu rakkateetiin maqaa hawaasa keenya mirga ofii falmachuudhaaf bahe mirgi isaadhaa dhiittamee cafaqamee baheetiin kana gartee daldaluudhaaf gartee tattaaffii adda addaa godhaa jirtan kun waan nu baasuu miti ilmaan oromootis hin baasu kanaaf nuti har'a hawaasa keenya kana akka gartee rakkoo tana keessaa bahu godhuudhaaf gartee sa'aa 24 ni hojjanna qophiidha isinin nu cinaa dhaabbadhaadha har'a rakkoo jabduu keessa jirra rakkoo tana keessaa ichi baana jaallan keenya hayyoonni keenyaas gama gartee dippiloomaasiitiin gama gartee iyyata adda addaatiin akka nu cinaa dhaabbatan qaama dhimmi waan kana ilaallatuutis gartee akkasuma dhaamsa nu dabarsitanii akka jala nu yaatan isin gaafanna dhiibbaa adda addaa gartee alarraa gootantu gartee akka gartee nuti najjaanu nu godha akka nuti gartee milkoonu milkiirra geenyu nu godha nutis har'a rakkoo tana keessaa yoo baane kalee isaas hawaasa keenya gargaaraa turre kalee isaas hawaasa keenyaaf dhaabbachaa turre rakkoo tana gaafa baanes rakkoo tana keessattis wal gargaaru jirra nutis wanni qabnu mataan keenya lubbuun teenyaas tasabaati inshaallah galanni keenya bilisummaa haa ta'u jaallan keenya galatoomaadha ammoo sheer godha waliin geeha hawaasa keenya biraan geehaadha qabatamaan jiru kana hawaasni keenya waan uffatu qabu garuu obboleeyyan keenya sagartee magaalaa Adan keessa jiran
dhugaan cinaa dhaabbatanii nyaataas dhiyeessanii gartee akkasuma nullee tasgabbeessaa ijoollee gartee magaalaa keessa jirtullee as fidaa jiran isaanis haa galatoomanii nu cinaa dhaabbachuu jiranii akkasuma nuti koree qunnamtiidhaa gama miidiyaatis gahaadha qabna nama gartee afurii jira hoggansaas ni qabna gahaadha qeeroon ni tarkaanfanna ammoo hayyoonni keenya gorsa keessan beekumsa qabdan guyyaan nu gumaachitan daandii irra nu kaa'u irrattis qophiidha bira jirra isinirraa fudhanna nuti gartee isin qabna jennee mataa ol qabanna akkasitti akka nu hubattan jaallan keenya galatoomaa horaa bulaa. Jaalatamtoota keenya gaamma kun amma qadaa nyaachuu yaana haala kanaan kunoo qadaa nyaatamu deema namni ramadamee kudhanitti haala kanaan ramannee jirtu dunii dunii raabsaati kunoo laakanni kunoo bifa kanaan qindaa'ee dhufee jechuudha amma waan qadaa harkannis amma nyaachuu yaana akkasuma amma yeroo ammaa tana magaalaa adan ministeera irratti argamna What if we miss? Ya sattan kitna है isinka bismillah haala kanaan namni keenya jira kunoo kunuuntii isaanii jaallan keenya kunoo ilaa olitti amma yeroo saa sagalii jechuudha